Kanisheen kennamtee saaltakkaa gooftaati bu'uurishee dhiigaa gooftarratti kanisheen lallabduu dubbii fayyinaati. Kanisheen kennamtee saaltakkaa gooftaati bu'uurishee dhiigaa gooftarratti lallabduus dubbii fayyinaati. Tawaayidoon jalqaba amantaati kanisheen kennamtee saaltakkaa gooftaati bu'uurishee dhiigaa gooftarratti kanisheen lallabduu dubbii fayyinaati. Kattaaja barratti kanisheen ulloofte gartuu aroosota kanaaf dandamatte gooftummaan du'aasee raasuu hin danda'u kanisheen jibbanii wayyoo akkam ta'u. Malachuudhaan cubbaan karra saaqte dibaataa meerooniin hafuuraan cimsite fooniif dhiiga gooftaan nama chaappessiti mootummaa waaqayyoon nama qopheessiti. Maqaawwan geelanii warri daldalanii yaa gooftaa jechuun duwwaadhaani raajii hojjetaniis dhiqqeewwan gurguddaa gooftaan itti jedhaa dura kootii badaa. Gooftaanis tokko cubbaaf amantaani jedhee barsiiseera Phaawulos qulqulluuni deemaatee dubbisaa Efesoon keessatti kan itti amannoo dhugaa wangeelaatti. Lakkiisa namoota dhugaadhaan baafadhaa daandiirraa deemtanii arruma keekkadhaa karaa fi dhugaanii jireenyis gooftaadha jettee kan barsiistoota waayidoo amantaadha. Kennamti saantakka guuttaatiin
kan arge samirrat mul'ata taabota qulqulluu galaatu ergamoota tawaayidu akka taate kuniinuuf ragaadha mana ishee samirraa fakkeenyi isheedha.